اوكي غافة سنة سبرة جرت تجولا غافة أنا شفته ما نتي مودي دي غافة سنة سبرة جرت شو أنا جري راو غافة سنة ستة من عندي دي جال اللي سنين كابو جال اللي كوسان كابو جنان سبرة تاتو دي غافة سنة أما هو يسجد تري أدا جستو ما أنتو كيسرتو جيسي كالشة أيه جولة نفتح شافو تو باورن ديسا كيفتي كو أيه عندما أبوليسكي تيجا مما كان أمفودا تيجا مما جتشا تنانجلار تو كان أبوليسكي أبولاتو Anto kitti kana bicha ol qabashi sagale ke gadi qabensi dubbisa ture obbolese keenya dhagaa jirta al tokko dhagaan jira naan jedhi maa dandeeme maa dhageenye an bakkan barbaadetti obboleetti kee baasufani bakka siin qabamuu hin dandeenyetti akka siin qabamuu hin dandeenyetti baasufani kan ammoo obboleessi kootti gaafatamummaa naaf fudhatu jetteen fudhattaa fi kuno obboleessi kee gaafatamummaa fudhatu miti asirratti dubbisuun barbaadu an ani ummata bal'aa kanatti hin kenne jechuudha mijoo kana no obboleettii waliin dhalatte an obboleettii koo mormee jechuudha miidiyaarra ba'e dhageessa bara 2017 ba'ee hin beeku jedhee obboleettii koo tokko mormeenaan ummanni safuu dhabboo eessaa baate ati naan jedhee sareeratti qalee viidiyoo dhagaasi waan akka jedhamu hin jiru dhageesse waan obboleettii yeroo jedhu amma ani amma jechuun sunitti dabarsee kenne miti kenne jettee bor karaarraa dhabdee jennaan akkamitti amannanu obboleettii haadhoo keetti dhaggeeffadhu waan nu fuudheemu argaa jirta waan deemaa jiru argaa jirta ati keessaan dawwali obboleettii koo saalfachiisini du'a soota elawaa tokko waadaa si gala yoo isa karaa dhugaa ta'e obboleettii kee karaa dhugaatiin nu wajjin dhaabatte wallaahi amantii kooti kun dhageesse abbaa fedheedheen kakadhuan wallaahi obboleettii kee wajjin dhaabanna sana sin barbaadanna haala obboleettiin kee illee dhiigasiiti waan ta'eef haala siin miidhamuu hin dandeenyetti itti mari'annee keessaan xumurra akkasii miidhamuu hin dandeenyetti yoo dhuguma sodaan kana ta'e dhageessee kana waadaa si galla lakkiin moo jettanii waan biraatti thank you itti gaafatamummaa fudhadha. Itti gaafatamummaa na fudhadha isa karaa saniitti itti gaafatamummaa na fudhadha bakka. Ayyee isin naa obsaan tokko isinaan dubbadha mi'ootii qabadde sagalee koo dhagee rakkoon irraan gaa'etti hayyee namni eegaa mirgasi mi'ootii qabaddeera. Achumaan hundee jechoota hundee waliin haasee gaafadhu. La waan tokko waliin haasa'uun hin barbaachisu bara manuma bira geettuudha ummatuma Oromoo kana dabalamtu achiin booda mucattii tanallee namni miidhaa isii namni barbaadu hin jiru namni isii miidhuu barbaadullee hin jiru rakkoo jiru qofa waliin wal taanee waan hubannoo nurra qabdu waan jirru waliin haqa baasuudha malee dhugaa jirtu wajjin furuudha malee wanni bira wanni nu isii irraa barbaadnu takka hin jiru mucayyoo tana taaniifu garaan nu gubataara. Ifole dhagai hundeen bar iccitiidhaan keessa fixannaa natu ishii amansiisaa jira maa asirratti haasofta waan jedheef icciitumti inni wajjin haasa'eef ishii wajjin haasa'uu isaa baruu qofa nama dhugaa barbaanne nutti dhaadate waan taateef itti balleessina nuun jedhe waan taateef namni hundee jedhamu kun amma obboleessi gaarii haasa'a. Waan tokko dhiifama dhiifama nama akkana nama hundatti hin aarani nama hundas hin kumataniiti ati nama hundaa beeku dhiifama artistii tufaa. Nama marallee hin kumatiin nama marallee jecha nama mara hundallee jalan deemin. Dhiisaa nama kabajaati nama kabajamaati nu dhiisaa dhugaa numaaf jedhaa too nu dhiisaa waaqayyo rabbii jedhaa aarsaa asirratti kaffaltaan laala too nuuf obsaa rakkoo hin qabu dhugaa barbaannaa karaa kanaa yoo namni isinitti darbee balaa keenya sin miidhe nu sin kiibna artisti tufaa dhugaa rabbii nu sin kiibna nu dhiisaa namaan irraa si argatuun qabaa qaamaanis si argadda deebar dhaadhatee fiteedhani na wajjin fitateera waan taateef rakkoon qabu awun dhugaan baruu barbaade maan dhugumaan keechaa nama siifachaan jira obboleettii xiyyaa isin akkamaan mubaarak wajjin ajandaa asirratti humtan jedhee waan dubbateef anamma maatii mucayyoo duute jedhamu qofti nu waliin ta'uu qofan barbaade rakkoon qabu kan ishii dubbuunaa tufaa rakkoon hin jiru tufaa ila obsaame hin obsina ilaalu waan meeqa obsaa namni dhagaa waan tokko wanni isin asirra beekuu qabdan namni nama ayyiru nama akka guyyaa meeqaatti asirratti yeroo ofii aarsaa godhee haasa'u kanaa miti nama karaa dhimma mucattii kanaa dubbatu namni tokkochi
maqaa waan kanaatiin tuqame taanaan namni isin tokkocha tuqe nama nu tuqu Oromoo hawaasa kana guutuu tuqe. Eenyumaa ta'u nama nu keessa nam tokkochi. Dubbate waraabbadhee jiraani. Sagalee inni jedhes waraabbadhee annatti dhaadachuu isaatiillee waraabbadhee kaawwan qaba mul'atan qaba waan taateef akka isaati miten. Dhaadannoo isaa hundaa waraabbadheeraan. Ishiinis dheengadda immoo nan sodaadhee waggaa torba na hiisisan malee nan dubbadha jettee dheengadda dubbannaan sodaachuu dandeessati dubartiidha. Keessa nu dubbisi obboleen keessa yaamasiitaniin jedheenan. Har'a garuu hundemmaan ati mubaarak akkamaan asirratti dubbattanii ajandaa uumtan malee nuti keessa fixaa jirraadhe. Kunoo miikiin immoo obboleessa eessaa dhufee jecha kana faallessu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf keessi keenya nagaan qabu jechuudha. Maaliif akka akkas jedhe qofa haa inni ishii dubbisu dhugumti kun aboo barbaadeen dhuguma ishii wajji dubbachuusaa. Nuti kan warri du'ee eegan waliin jiraate kan warra jirtu hin dubbatinaa jechuun isaa raa jedhan. Intalli isaanii hin jirti maa dubbattan jechuun isaa. Kana baramma si qofaan hin jenne ila wanni hormatuu qabnu. Haa maqaa kee kaasee si addatti isiniin jedhu malee nu guutuun jedhe dhimmi kun si qofaa miti nu guutuu ilaallata. Kana nu guutuun jedhe malee si qofa maqaadhaanii yoo odoo jedhaniiyyuu si qofan ilaallatu kuni nu guutu. Obboloota koo waan tokko dubbadha. Maalan dubbadha isinitti fakkaate. Nuti si waammate maatii mica'oo kanaatu isi waammate nuti si waammate bar nu birmattan sin. Oromummaa gatii dhiiga Oromummaa gatii dhiigni keenya tokko ta'e nu birmattan nuti si waammate. Nutis immoo kan si waammanneef shamarran baay'eetu biyya Arabaa biyya hambaa jira. Shamarran jiran kanaaf hundaaf yoo si waammanne ishii dhabne ishii nu jalaa badde. Jiraa ishii fayyaa ishii miti. Du'aan ishii yureef ishii yu eessa akka jiru ishii dhabneef si waammanne. Sagalee nu ta'a nu koottaa isiniin jenne nutu si waammate. Kanaaf yoo miidhamtanis yoo namni isinitti fokkores yoo namni isinitti dhaadhates dhiiga micayyoo kanaa dhiiga Oromummaa laalati nu obsa. Nuti immoo isin kiisna mataa keenya rifeensa keenya ofirraa kaasnee kiisii isinii kennina nuuf jedhaatu nu obsa. Dhaadannoo isaa hundee waraabbadhee jira sin dhabamsiisaa nama sirriitti si beekuun beekaa keessanis si argadhaa qaamanis si argadhadhee dhumate. Ammatti maalinni isin qofti nu waliin jiraachuudha. Mubaarak sagalee ishiin waa dhageessisu dhugaan jirtu garuu maal ijoollee dubartoota 15 ol ta'an keessan naa barreessan rakkoo hamtuu keessa jirantu jira waan taateef miti. An keessaniif wanni barbaaduuf garuu duratti sirra taa'ee Maartiin jechaa ture. Gaaddisaa waa'ee kiyyan beeka amala kiyyan beekachaa ture. Muudii nutti qabate sirra taa'ee gaadduun na beeka akka dhugaa dubbatu na beeka faayida sirra taa'ee waa baay'ee obsine jechuudha. Mubaarak illee qaruutee isaa usaa sirriitti hin beeke asirraa gannu warcaasetti sagalee isaa guutuu waraabbateera. Waan nurrattaas hundaa waraabbateera dhugaa dubbachuudhaaf. Gadi harcaa jedhe waan inni jedhu hundaa waraabbateera. Kun miidiyaa amala miidiyaa beeku gamnummaadha namummaadha. Gamnummaan kana caala hin jiru. Uf keessa gara ba'ee deeme inni garuu waa'ee na dhabamsiisu natu beeka dhugaatu beeka hundaafiyyuu ammatti Mubaarak waan jedhu kana miikiin waliin jiraachuu keeti galatoomi aga dhumaa hin hordofna Oromoo kaardii guutaa galas Oromoo kaardii guutaa warra Ameerikaa eebbisa guuttee beektaa kaardii biyya biraatti kaardii doolaara 5 wajjin guutaa jabaadhaati kaardii guutaati dhimma kana dhaabaa kanas asumatti.